obboleettiin haadha manaa isaa bakka biraa bulti manuma sana keessa. Inni kuni isii tana isii tana in kajeela. Bakka rafee sa'aatii abbaa manaa manaatti daamatanii ciisanii isii rafte inni ammoo hin rafne in ciise malee achi jira. Ka'ee ifaa dhaamsanii rafaniiran. Haadha manaa jalaa suuta jedhee daa'imaa lafarra akkuma daammaniitti isiif bira deemuuf deema. Haati manaa yoo kaatu hin jiru bira. Rifattee ifaa otoo ibsitu hin daa'imaara lafarra mana keessa. Isii bira dhaquudhaaf. Iyyitee maal taate maaf daa'imta jennaan daa'imni keenya kun ganama guddate akkanatti daa'imaa miyyatteen akkanatti daa'imaa miyyatteen boru isa barsiisuu qaba waan ta'eef. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota gabayaa tuubii abdii saattuubii nagaa inni keessan badhaadhaan nuti nagaa jirra. Alhamdulillah ammas tachaanee jirra sa'aatii 2 booda torbee 2 booda. Adda turree jirra baga nagaa jiraattanii haa ta'uuti kophaa kophaatti anaaf abdiisa bakka tokkotti argachuu dhabdan malee kophaa kophaatti nu argataa jirtan jedheeti yaada har'a ammoo 2 taanii dachaanee jirra akka amala kennaa jechaadha. Kanaaf baga nagaa jiraattanii baga nagaa nu eeddanii nutis dhufnee jirra har'a wantoota isin kolfisiisa isin bashannansiisanii fi wantoota barnoota isiniif ta'an jennee yaadne guyyaa har'aa nama lamaan qabannee asitti yaadnee jirra. Qabannee dhufnee jirra kanaaf hanga xumuraatti nu hordofaa isin. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota gabayaatu nagaa keessanii baga nagaan nu eeddanii guyyaa har'aa torba 2 booda nama 2 taanee dhiyaanneeti jirra. Seeka ta'ee dhufeeti jiraanis araboota bakka adii dhufee jira mataa hidhadheetiin jirtu maal qabattee dhuftee jirtame? Nagama sin gaafachuuf dhufe illee jedhe hin geetti nagaa silaa walitti mul'ataniituma wal gaafatanii. Kanaaf jalqaba irratti maal akka jedhu barbaade beektaa? Haganaa kana wal faana viidiyoo baay'ee hojjetaa ture gama kiyyaan ati sammuu na caalaa hojjettee jirta jedheeti yaada. Kanuma irratti waan tokko odoo waliin argini akkanaan barreeffaman deebifteef irra kallattiin teetteeti yoo ibsiteef sa'aatis qusataa irra namaaf galalle jedhee yaada. Namoonni baay'een gaafii maaltu akka baatu beektaa? YouTube kee jalatti viidiyoo tokko gadhiise koomentiin laayikii caala. Baay'inni koomentii maalii fi namni irra caala meeshaatti baay'ee hajamaa fi gaafii baay'atas waan ta'eef gaafattani. Kanarraa achirratti wanti isin jedhu namoonni baay'ee maqaa addaa naa kennaa turtani. Kana yoo jedhu akka waan nama kophaatti baasee nama tokko haalaan keessummeessu nama tokko ammoo tuyyuu hin keessummeessiniif kan na fudhatan jirta waan ta'eef isa kana gabbaanee isinitti dubbachuutu caala jechuu barbaadeeti. Kanaaf gaafiin keessan kan isin deemu kana duras irra deddeebi'ee kan isinitti himaa ture. Gaafii tokkoof deebii isaa argachuu fi gaafii kan keessuun anaaf ifa ta'uu qabaa jechaadha. Kanaaf fakkeenyaaf maal jedhaa na gaafatanii namni tokko mana tokko ijaaruu barbaade mana luukii 60 ta'e manni luukii 60 keessi isaa wal tara. Gara wajjaa dheeressee garaa isaa gabaabsuu danda'a tokko ammoo garaa dheeressee wajjaa gabaabsuu danda'a namaa hin galu. Gaadaan mana tokko maal jedhee na gaafate guyyaa keessaa namni wayii mana gaadaa 2 dhagaa hagam gaafata ashawaa hagam gaafata simmintoo hagam gaafata jedhee na gaafata. Akka gaafiitti gaafiin sirrii haa ta'u tammuutu gaadaa mana sanii bal'inni isaa meeqa akka ta'e hin beeku. Abbichuma manaattu beeka waan ta'eef isa irra manni gaadaan isaa dheerinni isaa hagana garaan isaa ammoo hagana bal'ataa jettanii yoo gaafattan haalaan isin deebisuu ni danda'a. Kanaaf isan akkasitti gaafadha. Gaafiin keessa yoo ifan waan taane malee nama kamiyyuu ija tokkoon kaa'anii nama nu beekuuf hin beeknes saba kamiyyuu sabni biraa afaan Oromoo dubbatee dhufee na gaafatee itti hima wanta beekurraa. Kanaaf wanta adda qoonnee isin ilaaluu hin qabnu. Kanaaf gaafii keessa ifa godhaati gaafadha. Kuni jechuun YouTube irratti namoota baay'eetu dhufa. Namoota baay'eetu hordofa jechuudha. Warroota hordofan kana keessaa namoonni baay'ee yeroo baay'eetti fakkeenyaaf waa'ee yoo gadhiifte viidichaan xumuru namni. Fakkeenyaaf waa'ee soofaa gadhiifte waa'ee manaa dhufee si gaafata. Akkasumas waa'ee soofaadhaa gadhiifte waa'ee soofaa si gaafata. Soofaa sanii gatii fakkeenyaaf soofaa fotoo isaa gukeette fotoo isaa laala malee gatii isaa laalu. Hanga dhumaa deemuu waan dhabuurraa kan ka'e gatiin isaa meeqa siin jedha. Sana ammoo yoo atin deebineef si mufata. Kanaafuu viidiyoo tokko jalqabarraa kaasanii hanga dhumaatti erga hordofanii booda yoo hin galle gaafachuun mirga isaati. Garuu tammoo wanta viidicha san keessa jiru dhufee si gaafachuu jechuun kun nama jeequudha. Akkasittiidha. Garuu kan itti aanu ammoo gaafii gaafattanii
akkuma nama jedhe manni wal taraa manni kan ijaaramu keessi isaa fakkeenyaaf luukii 60 yoo ta'e kutaa baay'eetti kan kutamutu jira. Kutaa muraasa kan ta'utu jira. Sun garaagarummaa baay'eedha qaba. San akka mana keetiitti gaafachuu ni dandeessa. Kanaaf meeshaa fakkeenyaaf ijaarsa wantoota garaagaraa irratti namni akkuma wannaa isaatiin hirmaata. Fakkeenyaaf ana yoo gaafate manni sun hagam akka gaafatu jimlaayyuu na gaafate wannaa ittiin safaran yoo gaafatan hin beeku. Ati ammoo kuni wannaa keetiidha. Hubannoo isaa sirriitti waan qabduuf deebisuu fi dandeessa. Kanaafuyyuu manni sun fakkeenyaaf kutichi san adda kan kutte meetira hagam hagamiin kuttee akka jirtu yoo himteef dhibbaan dhibbatti si deebisuu danda'a. Maafi muuxannoo qabuudha. Akkasitti adda baasaa gaafadhaa. Inni kun ammoo namni YouTube irratti nama hordofu kamiyyuu eenyuufuyyuu haa ta'u namni suni ija tokkoon ilaaluudha qaba. Anam fakkeenya warroota na hordofan hunda isaatiyyuu kan ol baranne YouTube irratti malee anis wanta inni barbaadu ni dhiyeessaa fi wanta dhiyeesseef san ammoo inni ilaalee kin achirraa ni fayyadama. Kanaadha walitti nu fide. Garuutti ammoo gaafii yoo na gaafate biizii ta'urraa kan ka'e gaafiin sun ifa ta'urraa dhabuurraa kan ka'e haala saniin deebuu dhaba malee namni kamiyyuu juma takkaan kan ilaallamu. Kuni waan addaa naaf fideeti miti achi lakkan ilaalaa jiru. Akkuma ilaalte innis ilaala. Kanaafuyyuu gaafiin kee sirrii ta'uudha qaba. Yeroo tokko tokko hanqina numa jira. Fakkeenyaaf nama koomentii siif kenne san hunda ilaalteetiin kan gaafii adda baaftee kan si jajjabeessus adda baaftee hundaayyuu akkasitti keessummeessuun xiqqoo rakkisaadha. Yeroo isin gaafata yeroo tokko tokko namni biizii ni ta'a. San akkasitti beekuudha qabdan garuutti ammoo wanti isin barbaachisu fakkeenyaaf waa'ee manaas haa ta'u waa'ee kamiyyuu haa ta'u gaafachuu mirga qabdanii atis piroogiraama akkasiin adda baafteetiin wanta isaanii dhiyeessuu qabdu yeroo tokko isaan gaafata haala isaanii dhiyeessuu fi ni qabda garuu ammoo akkasitti ilaaluudha hin qabdan jechuu barbaadeeti. Kanaaf yoo mufattan nuuf olchaa jechaati kaa'uun keenya irra caalaan isin akka fayyadamaa taatanii fi isin qarqaaruudha. Kanaaf gidduun maali mudannoo itti waa'uutu jira beektaa? Waa'uu softuu asii dhufuun isaa wanumaan oollee. Namichaatu nugusa jedhanii jarri. Nugusa asiin duraa kana asiin dura zamana darban keessa zamana kana ammoo namni hin baranne mootummaa afoo dhaabbatee waan fedhe jedha. Waan isa barbaachisu. Duri kaabinee gandaa hidhataa yoo ta'e isi yoo jettee ammalee si yoo jetteeni duuteerta. Namichi waan akkasiiti aangoo olaanaa qaba. Innis nuyi ifiin jedha. Nuti akkas taanee nuti akkas goonee jedha uummataan. Uummanni illee isin jedhaan gara biyya faranjii kana deeme. Waa'ee faranjii qaata akkanaan hin jenne. Gara biyya faranjii deeme. Faranjichatti aangoo ka'e barri itti rukute. Eenyu seen jettee nu'u jedheen. Nu'u jennaan afaan faranjiffaatiin afaan ingiliffaatiin jedhaan nu'u jedheen. Nu'u hoo jedhuun kana nama baay'een jiran seeti seen. Okey rakkoon qabuuti tokko tokkoon seenaa jetteen. Kan biyya abbaa ormaa keessa barate fidee biyya ormaa keessattis haala saniin zirriidhaa miti tokko tokkoon seenaatti qirceen seenuure kukkuteeti. Akkasii gaafa inni seenamootu iyyuu inni jaalatu si ka jedhaniin kan hin jaalatu kunin waa malee hin jenne jira dubbiin akkasii sun dhufteeti har'a waan biraa akka ta'aa jirtu hin beektani. Asuma beeka namni akka isin dabala namicha tokkotu mana tokko keessa nama 4 ta'anii jiraatan. Abbaa manaa haadha manaa obboleetti haadha manaa isaa fi ilma tokko qaban mucaa tokko qabanii nama 4 ta'anii galan. Abbaa manaa fi haati manaa daa'ima ta'anii bakka tokko bulan. Obboleettiin haadha manaa isaa bakka biraa bulti. Manuma sana keessa. Inni kuni isii tana isii tana hin kajeela. Bakka rafee sa'aatii abbaa manaa haadha manaa daamatanii ciisanii isii rafte inni ammoo hin rafne hin ciise malee achi jira. Ka'ee ifaa dhaamsanii rafaniiran. Haadha manaa jilaa suuta jedhee daa'imaa lafa rakkuma daa'imaniitti isiif bira deemuuf deema. Haati manaa yoo kaatu hin jiru bira. Rifattee ifaa hojjetu hin daa'imaa lafarra mana keessa. Isii bira dhaquudhaaf. Iyyitee
maal taate maaf daa'imta jennaan daa'imni keenya kun ganama guddate akkanatti daa'imaa miyyatteen akkanatti daa'imaa miyyatteen boru isa barsiisuu qaba waan ta'eef adda shaakalaaraa akkasi akka bashannantaniidhaa fi haasaa ooluun sirriidhaa miti yeroo tokko ammoo wantoota isin bashannansiisanii isiniif qopheessuunis dirqamaadha. Kanaaf akka kofaltaniidhaa fi akka bashannantaniidhaa fi yeroo tokko wanta isin bashannansiisus ta'e gaafii keessanii bifa kanaan isinii dhiyeessina. Kanaafuyyuu wantoota garaagaraa qabannee dhiyaachuudhaaf yaalii godhaati jirra. Garuutti ammoo koomentiin baay'isina laayikis haaluma saniin. Viidiyoo tokko ati viidiyoo gadhiifteetiin viidiyoo sanarratti laayikii yoo si kenname si jajjabeessa. Laayikii jechuun ni beektanii namni sun ni jajjabaata jechuudha. Wanta hojjetan irratti laayikii yoo gootee fi jajjabaataati deema wanta adda ta'e tokko dhiyeessaatiin dhufa jechuudha. Kanaafuyyuu akka wantoota garaagaraa isin dhiyeessanii fi laayikii gochuudhaan jajjabeessaa isin jechuu barbaadeeti wanta dabaltu yoo qabaatte. Kanaaf guyyaatii biraa walitti deebina waan guyyaa har'aa qabannee dhufne asumatti kunne hambifne guyyaa biraatitti dabarsina. Burumbeenne qodaan bukuu isii 9 jedhan. Burumbeenne qodaa bukuu isii 9 bukeessiti. Burumbee beektu boru wanti nyaatan jiru. Fixee bukeessiti jecha. Akkasii waan asirraa hafe guyyaa biraa walitti deebina wanta qabannee dhufne kanuma hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan nuti hin bullu hin turru. isinitti dachaan.